qaqqabu nan riifadhatu siin jedhu dhimma cimaa fan si barbaada dafii na qaqqabi jettee maaliif na wanti meenatti ture amma sin barbaadu narraa bayuu dandeessaa maal akka jechaa jirtu garuu beekta eeyyan nan beeka narraa bayi maaliif gorsa koo jibbitaa ani bar hiriyaa kee ijoollummaati waan meeqa akka waliin dabarsine ani tureedhaan ol jeenna laalibi sin beeku ofii sin beeku hiriyaa sin qabu inni dhimma mataa keeti anga ammaas qasiisa jaaladhe malee isa jaaladhe miti kana booda immoo saajuu turuun cubbuunatti taasise jirti daqiiqaa takkaaf na jaalattee akka hin beekne naaf qabsite umrii ishii keessatti yeroo tokkoof akka dhugaa dubbattu ati sababa taateef dhugaa rabbii ati nama gaariidha adu waan si jaaladhuuf waan si dhabuun barbaanneef waan tokko jala mureessite barbaada waadaa ogummaa kee yoo gante sammuu keessi gaafata waadaa nuuf galte garuu gantennaan tasa lubbuu kee dhabu maas lubbu eeyye dhugaan jirtu kan adu waan si jaaladhuuf wanta kan sitti malee kun icciitiidha eenyutu atis waadaa jecha olii gadi fiiguu dhiisite hojii eegaltoota fiixaan baaste baay'ee gaarii natti fakkaata. Sifa jenne. Maalin dadhabde moo? Akka malee. Abbaadhaan yookiin haadhaan qurxummii ta'uu hin diddu. Ati immoo lachiinuu jaldeessa ta'uu hin diddu. Maal jechuu keeti? Jaldeessatu qaamni isaa hafee aduu ifata qaba. Arrabsuu barbaadde? Osoo si arrabsuu barbaade immoo arba fakkaata sin jedha ture. Ana beellamaatu arba fakkaataa? Dhugaa dubbachuudhaaf eegeen qabdu malee gafarsa fakkaataa'u. Seeree. Maalin aarte moo? Maaltu si aarsa? Ani qurxummiirraa waan argamte fakkaattee naan jettu san yoo manaara. An bishaan daakaa waan jaalattu fassin jedha. Ati garuu qaawwa argattee maraa na arrabsuu barbaadde. Yoo si arrabse hoo siifoo eebbaa maal ta'a? Hin fedhu. Hin barbaadu. Afaan sitti bare kun hojjettoota koo biratti yoo naan jette gaarii hin ta'u. Ahaa. Afaan koo jibbite. Bogoo jibbite. Kana booda immoo sagalee kootu si jibbisiisa. San booda na jibbita. Bagaa na jibbite. Baga. Seena. Nan tuqini. Seenuu. Nan tuqin sin jedheera. Baga na jibbite harkuma kiyyaa nan beekamoo harka kiyya. Akkas jechuu kooti. Nan tuqini natti kana hin barbaadu. Bashannanaaf baane. Hin barbaadu. Seenaa. Beekimmoo nan ijji. Seen bashannanaaf bineesti. Ajaa'iba qabda garuu. Atu ajaa'iba. qorannoon keenya maal akka naaf ibsuuf waamisaa jira. Galatoomii inspektara. Egaa akka galmee qorannaa keenyaatti namoonni badan 9 gahanii jiru. Namoota 9 kana keessa namoonni 7 daa'imman umriin isaanii waggaa 5 haga 10 tilmaamamu yoo ta'an namoonni 2 garuu namoota cimeeyyii umriin isaanii waggaa 30 hanga 50 tilmaamaman ta'uu isaanii irra geenye jiru. Namoonni kun ji'a sana hin darbe keessaa badanii. Eeyyee kan si dhibu ammoo namoota badan kanneen keessaa namoonni 5 bifa wal fakkaatuun konkolaataa adiidhaan fudhatamuu isaanii ragaan ni mirkaneessa. Ragaan kam? Ragaa ijaa yeroo dhumaatiif ijaan argine jedhan irraa fudhanne. Namoonni 9 kun umuriidhaan yookaan sababa dhibeetiin balaa ofirraa ittisuu hin dandeenye?
Eeyyee. Daa'ima keessaa shan mana barumsaatii yeroo baay'ee kan fudhataman Nan beekan inspektar. afuroo mana barumsaa tokkorraa ta'uu isaa Isas nan beekan inspektar. Dabalataan namoota badan kanneen keessaa namoonni 8 bifa wal fakkaatuun sa'aatii 10 booddee dhabamuu isaanis bira geenyee jira. adeemsa tufuu maal fakkaata? Egaa manneen barnootaa daa'imman irraa badan jedhame sadanuu deemee daawwadhee jiru. Barsiisotaaf barattootas dubbisee jiru. Gara qaawwaa citichaa waanti qajeelchuu argattee takka. Ammaafillee kana wanti jedhamu hin jiru inspektar. Garuu mooraa keessaa yoon bahu manneen barumsaa sadeen fuuldura irratti bifa wal fakkaatuun konkolaataa adiin tokko dhaabbatee argeera. Iddoo sadeentu bifa wal fakkaatuun dargaggeessi qaamaan cimaa ta'e tokko manatsira gurraacha godhatee konkolaataatti hirkatee dhaabbataa ture. Maal ta'uu danda'a jettee yaada maal shakkitame? Afachuun inspektar. Sadaffaan namichumti kun bakka daa'imman kubbaatti taphatanitti bifa wal fakkaatuun konkolaataa qabatee arganii jira. Atichi maal goota? Qorannoodhaaf hin deemee karaa adda addaa sassaabuuf. Ejjennoo natti fudhattee maalin? Egaa lakkoofsa gabatee konkolaatichaa qabadheen jira. Dabalataanis meeshaa mana harka jiruun fayyadamee suuraa kaaseen jira. Suuraa kanas kunoo ibsiisee qabadheen jira. Daawitii. Hiyyeen isaa. Inspektar, Daawit eenyu? Inspektar, si dubbisaan jira. Daawit eenyu? Kanaaf fardaan lafoon na barbaadde bushallama. Doktor, akkuma beektutti ani jalqaba irraa kaasee aangoo guddaa irra ture. Aangoo koo kanaanis dhugaadhaan uummata koo tajaajiluudhaaf halkanii guyyaan fiigaa jira. Dhugaadha. Itti gaafatama waajjira fayyaa aanaa kanaa taatee waggaa tajaajiltu bu'aan ati uummata kanaaf buufte waan dagatamu miti. Kana qofa otoo hin taane hospitaala yaalaa kalee kan obbo Beellam hedduu dhaloota isaatti akka ijaaramu kan taasise si kun immoo akka salphaatti waan dagatamu miti. Uummata koo kana tajaajiluu kootiif
hangam maatii koo dagadhuutiin qalbiin koo fudhatamee ture. Haati manaa koo badii ishii malee hojiirraa yommuu ari'amtu dhugaa osoo qabduun garuu ani ishii cinaan dhaabbannee ture. Nama ajaa'ibsiisa. Maaliif ture garuu? Aangoo koo fedhii maatii kootiitiif fayyadamuu waan hin barbaanneef. Maatiin koo dhugaa irratti malee kan aangoo kooti irratti hirkatan ta'uu hin barbaadu. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Haati manaa koo falmiin ishii gurra dhabee yommuu abdii kutattu ishii cinaan dhaabbanneen ture. Dhumarrattis fedhiin ishii caccabee haamileen ishii buqqa'ee yommuu araada adda addaatti saaxilamte dhaabbadhee ija kootiin ishii ilaaluu hin dadhabe. Haadha manaa kan keessa irratti beeka. Hojii yeroo dheeraa hojjennee irraa beekta. Garuu maal godha dhumni ishiidhaa baay'ee nama gaddisiisa. Yommuu isheen hiriira uummataa keessaa cittee haftu ani hojii uummanni kun natti kenne wajjiniin fiiguudhaan alatti dhaabbadhee of ilaalleen ture. Haati manaa koo oduu nama qabduu nama dhabdee osoo hiriyaa qabduu gargaaraa beeloftee addunyaa kanarraa wadaroodhaan boqotte. Nama gaddisiisa. Aangoo koo ana haadha manaa kootiif sassatee ture har'a karaa irratti nagatee deemee jira. Badii koo malee aangoo kootirraa qofa osoo hin taane hojii kiyyarraa ari'amee tan kanan jiru ana. Nan beeku obbo Shallamu. Ana amma hojii hin qabu. Mindaan qabu. Kanaaf badiin koo maal akka ta'e beeku barbaadetan yeroo baay'ee hoogganaa kootiitti deddeebi'us natti himuudhaaf waan hin barbaanneef anuma maa godhuu hin danda'u yeroo ammaa kana isa himachuudhaaf qophaa'eeti kanan jiru. Maal? Himachuu? Kun akkamitti ta'uu danda'a? Filannoo biraa waan hin qabneef isa himachuudhaaf dirqameen jira. Siis kanaan har'a si barbaadeef kanaafan. Maaliif? Dooktar, jalqaba irraa kaasee aniif ati waliin hojjechaati kan turre. Waa'ee kootis gadi fageenya nan beektu si qofa waan ta'eef akka ragaa naaf taatu jedheetan. Ragaa? Hin maraatte? Fayyaan qabdu moo? Rabbi si haa gargaaru. Jedh. Dooktar. Hello. Abbo Beellam. Carraa yeroo dhumaaf sinii laadhee jira. Itti fayyadama. Ila an Beellam fiicaan keetiin surree kee si miichisiisa. An Beellam na beekta nama biyyee irraa si kaasee namaan si qixxeessedha. Ila na beekta nama ila daqiiqaa takkatti addunyaa kanarraa si dhabamsiisuu danda'udha. Taa boollee inni seene seentanii harkaan biratti fudhattanii akka gabaa sanaa gabaastan hin barbaada. Xumureera.
Egaa akkuma isinitti hime wal kabajuun wal jaallachuun waliif na'uun yeroo ammaa hin jirti. Nu baqattee jirti. Nu baqattee jirti. Maaliif hojjetan? Maaliif hojjetan? Nama dhabde. Nama kunuunsuun nama hiriyaa ta'uuf dhabde. Hiriyaa. Nama hiriyaa ta'uuf dhabde. Dhugaa dubbachuuf nama ishee dubbisu waan dhabdeef. Of jaallachuun hiriyaa jibbuun soba kunuunsuun soba kunuunsuun waan gabbateef wal jajjabeessuun waliif na'uun waliif birmachuun hallayyaatti lixxe hallayyaatti lixxe hallayyaatti lixxe. Ragaa barbaannaan mee daa'imman meeqatu iddoo kanatti ciisee jira? Mee meeqatu jiraas? Lakkoofna. Kottatti. No. Seena ilaalaa jirtu. Kottu. Isa harka baaste. Kottu. Wajjinumaan lakkoofna. Kottu. Kottu hin jedhe. Hin sodaatin. Dooktar Abdiisaa. Dooktar Abdiisaa. Kottu. Sabatati. Animo? Warra du'ani moo warra jiran keessa si lakkoofnati? Ani duun. Kot. 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 Dooktar Abdiisaan jedhama. Kot. Isa baate, isa dhufte. Warra du'ani moo warra jiran keessa si lakkoofnati? Ana moo? Anaani de. Anaani. Ani duune. Ani duune. Kottu bareeddu. Kottu. Bareeddu. Bareeddu kottu. Kottu wal warra. Kottu. Sodaati. Bilbilaan asoo. Bilbilaan asoo. Hello bareeddu. Saba. Lachinu jaldeessa ta'uun diddu. Maal jechuu keeti? Jaldeessatu qaamni isaa hafee aduu ifata qaba. Arrabsuu barbaadde? Osoo si arrabsuu barbaade immoo arba fakkaata sin jedhatu. Ana beellamaatu arba fakkaataati? Dhugaa dubbachuudhaaf eegeen qabdu malee gafarsa fakkaata. Seeree. Maaliin aarte moo? Maaltu si aarsa? Ani qurxummiirraa waan argamte fakkaatee yoonaan jettu san yoo manaar. Bishaan daakaa waan jaalattu fassin jedhe. Ati garuu qaawwa argattee maraan na arrabsuu barbaadde. Yoo si arrabse hoo siif hoo eebbaa maal ta'a? Hin fedhu. Hin barbaadu. Afaan sitti bare kun hojjettoota koo biratti yoonaan jette gaariin ta'u.
Aha. Afaan koo jibbite. Bokoo jibbite. Kana booda immoo sagalee kootu si jibbisiisa. San booda na jibbita. Baga na jibbite. Baga. Seena. Nan tuqini. Seenu. Nan tuqin sin jedheera. Baga na jibbite harkuma kiyyaa nan beekamu harka kiyya. Akkas jechuu kooti. Nan tuqini nan natti kana hin barbaadu. Bashannanaaf baane. Hin barbaadu. Seena. Beeki immoo nan ijji. Seen bashannanaaf dhufneesti. Ajaa'iba qabda garuu. Atu ajaa'iba. Qorannoon keenya maal akka kee akka naaf ibsuuf waabisaa jira. Galatoomii inspektar. Egaa akka galmee qorannaa keenyaatti namoonni badan 9 gahanii jiru. Namoota 9 kana keessa namoonni 7 daa'imman umriin isaanii waggaa 5 haga 10 tilmaamamu yoo ta'an namoonni 2 garuu namoota cimeeyyii umriin isaanii waggaa 30 hanga 50 tilmaamaman ta'uu isaanii irra geenye jiru. Namoonni kun ji'a sana darbe keessaa badanii. Eeyyee kan si dhibu ammoo namoota badan kanneen keessaa namoonni 5 bifa wal fakkaatuun konkolaataa adiidhaan fudhatamuu isaanii ragaan ni mirkaneessa. Ragaan kam? Ragaa ijaa yeroo dhumaatiif ijaan argine jedhan irraa fudhanne. Namoonni 9 kun umuriidhaan yookaan sababa dhibeetiin balaa ofirraa ittisuu hin dandeenye? Eeyyee. Daa'ima keessaa 5 mana barumsaatii yeroo baay'ee kan fudhataman. Nan beekan inspektar. Afroo mana barumsaa tokkorraa ta'uu isaa. Isas nan beekan inspektar. Dabalataan namoota badan kanneen keessaa namoonni 8 bifa wal fakkaatuun sa'aatii 10 booddee dhabamuu isaanis bira geenye jiru. Adeemsa tufuu maal fakkaata? Egaa manneen barnootaa daa'imman irraa badan jedhame 3 deemee daawwadhee jiru. Barsiisotaaf barattootas dubbisee jiru. Gara qaawwaa ciccichaachuu asitti qajeelchuu argattee takka. Ammaaf illee kana wanti jedhamu hin jiru inspektar. Garuu mooraa keessaa yoon bahu manneen barumsaa 3 fuuldura irratti bifa wal fakkaatuun konkolaataa adiin tokko dhaabbatee argeera. Iddoo 3tu bifa wal fakkaatuun dargaggeessi qaamaan cimaa ta'e tokko manatsira gurraacha godhatee konkolaataatti hirkatee dhaabbataa ture. Maal ta'uu danda'a jettee yaadda maal shakkitame? Afachuun inspektar. Sadaffaan namichumti kun bakka daa'imman kubbaatti taphatanitti bifa wal fakkaatuun konkolaataa qabatee arganii jira. Atachi maal goota? Qorannoodhaaf hin deemi karaa adda addaa sassaabuuf. Ejjennoo natti fudhattee maalin? Egaa lakkoofsa gabatee konkolaatichaa qabadheen jira. Dabalataanis meeshaa mana harka jiruun fayyadamee suuraa kaaseen jira. Suuraa kanas kunoo iqsiisee qabadheen jira. Daawitii. Hiyyeen isaa.
Inspektor, daawit eenyu? Inspektor, si dubbisaan jira. Daawit eenyu? Kanaaf fardaan lafoo na barbaade bushallama. Doktor, akkuma beektutti ani jalqaba irraa kaasee aangoo guddaa irra ture. Hello. Obbo Beellam, carraa yeroo dhumaaf sinii laadhee jira. Itti fayyadamaa. Ila, an beellam fiicaan keetini surree kee si miichisiisa. An beellam na beekta nama biyyee irraa si kaasee namaan si qixxeessedha. Ila, na beekta nama ila daqiiqaa takkatti addunyaa kanarraa si dhabamsiisuu danda'udha. Taa, boollee inni seene seentanii harkaan biratti fudhattanii akka gabaa sanaa gabaastan hin barbaada. Xumureera. Egaa akkuma isinitti hime wal kabajuun wal jaallachuun waliif na'uun yeroo ammaa hin jirti. Nu baqattee jirti. Nu baqattee jirti. Maaliif hojjettani? Maaliif hojjettani? Nama dhabde. Nama kunuunsuun nama hiriyaa ta'uuf dhabde. Hiriyaa. Nama hiriyaa ta'uuf dhabde. Dhugaa dubbachuuf nama ishee dubbisu waan dhabdeef. Of jaallachuun hiriyaa jibbuun soba kunuunsuun soba kunuunsuun waan gabbateef wal jajjabeessuun waliif na'uun waliif birmachuun hallayyaatti lixxe hallayyaatti lixxe hallayyaatti lixxe. Ragaa barbaannaan mee daa'imman meeqatu iddoo kanatti ciisee jira? Mee meeqatu jiraas? Lakkoofna.
qabu nan ariifadhatu siin jedhu dhimma cimaafan si barbaada dafii naqa qabi jettee maaliif na amti mee natti himi Ture ammas hin barbaadu narraa bayuu dandeessaa? maal akka jechaa jirtu garuu beekta Eeyyan nan beeka narraa bayi. maaliif gorsa koo jibbitaa ani bara hiriyaa kee ijoollummaati waan meeqa akka waliin dabarsine ani tureedhaan ol jeenna laalibi Sin beeku. Ofis hin beeku. Hiriyaa sin qabu. inni dhimma mataa keeti Hanga ammaas qasiisa jaalladhe malee isa jaalladhe miti. Kana booda immoo saajuu turuun cubbuu natti taasise. Daqiiqaa takkaaf na jaalattee akka hin beekne naaf qabsite. Umrii ishii keessatti yeroo tokkoof akka dhugaa dubbattu ati sababa taateef. Dhugaa Rabbii ati nama gaariidha. adu waan si jaalladhuuf waan si dhabuun barbaanneef waan tokko jala mureessi kan barbaada waadaa ogummaa kee yoo gante sammuu keessi gaafata waadaa nuuf galte garuu gantennaan tasa lubbuu kee dhabu Maal? Lubbuu. eeyye dhugaan jirtu kan adu waan si jaalladhuuf wanta kan sitti malee kun icciitiidha eenyutu atis waadaa jecha olii gadi fiiguu dhiisiti hojii eegaltoota fiixaan baaste baay'ee gaarii natti fakkaata. Sifa jenne. Maalin dadhabde moo? Akka malee. Abbaadhaan yookiin haadhaan qurxummii ta'uu hundittu. Ati immoo Angoo koo kanaanis dhugaadhaan uummata koo tajaajiluudhaaf halkanii guyyaan fiigaa jira. Dhugaadha. Itti gaafatama waajjira fayyaa aanaa kanaa taatee waggaa tajaajiltu bu'aan ati uummata kanaaf buufte waan dagatamu miti. Kana qofa otoo hin taane hospitaala yaalaa kalee kan obbo Beellam hedduu dhaloota isaatti akka ijaaramu kan taasise si. Kun immoo akka salphaatti waan dagatamu miti. Uummata koo kana tajaajiluu kootiif hangam maatii koo dagadhutti qalbiin koo fudhatamee ture. Haati manaa koo badii ishii malee hojiirraa yommuu ari'amtu dhugaa osoo qabduun garuu ani ishii cinaan dhaabbanneen ture. Nama ajaa'ibsiisa. Maaliif ture garuu? Angoo koo fedhii maatii kootiitiif fayyadamuu waan hin barbaanneef. Maatiin koo dhugaa irratti malee kan angoo kootii irratti hirkatan ta'uu hin barbaadu. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Haati manaa koo falmiin ishii gurra dhabee yommuu abdii kutattu ishii cinaan dhaabbanneen ture. Dhumarrattis fedhiin ishii caccabee haamileen ishii buqqa'ee yommuu araada adda addaatti saaxilamte dhaabbadhee ija kootiin ishii ilaaluu hin dadhabe. Haadha manaa kan keessa irratti beeka. Hojii yeroo dheeraa hojjennee irra beekta. Garuu maal godha dhumni ishiidhaa baay'ee nama gaddisiisa. Yommuu isheen hiriira uummataa keessaa cittee haftu ani hojii uummanni kun natti kenne wajjiniin fiiguudhaan alatti dhaabbadhee of ilaalleen ture. Haati manaa koo oduu nama qabduu nama dhabdee osoo hiriyaa qabduu gargaaraa beeloftee addunyaa kanarraa wadaroodhaan boqotte. Nama gaddisiisa. Angoo koo haadha manaa kootiif sassatee ture har'a karaa irratti nagatee deemee jira. Badii koo malee angoo kootirraa qofa osoo hin taane hojii kiyyarraa ari'amee tan kanan jiru ana. Nan beeku Bushallamu. Anamma hojii hin qabu. Mindaan qabu.
Kanaaf badiin koo maal akka ta'e beeku barbaadetan yeroo baay'ee hoogganaa kootiitti deddeebi'us natti himuudhaaf waan hin barbaanneef anuma maa godhuu hin danda'u yeroo ammaa kana isa himachuudhaaf qophaa'eeti kanan jiru. Maal? Himachuu? Kun akkamitti ta'uu danda'a? Filannoo biraa waan hin qabneef isa himachuudhaaf dirqameen jira. Siis kanaan har'a si barbaadeef kanaafan. Maaliif? Dooktar, jalqabarraa kaasee aniifat waliin hojjechaati kan turre. Waa'ee kootis gadi fageenya nan beektu si qofa waan ta'eef akka ragaa naaf taatu jedheetan. Ragaa? Hin maraatte? Fayyaan qabdu moo? Rabbi si haa gargaaru. Jedh. Dooktar,